أو hordoftoonni keenya YouTube irratti sirba miidhama jedhu gadhiifame yaadni kennitan yaada bareedaadha. Haa ta'u garuu mee haala har'aan tana haala kubeez irratti ittiin dalaynee isin argisiifna. Kana dabale jedha, kunis kana dabaleedha, kunis kana dabaleedha. Amma kubeezii 5 fayyadamaa irra haalli ittiin dalagame haala kanaadha. Kubeez illee asuma keessa mootu haala kamiin akka dalagame ilaalama. Editiin isaa haala kamiin akka as ga'e jechuudha. Ishi tokko akkanatti haalli isaa kun ritmicha isaati akkana. Shiamame onni sinariitti daballeerra. Kunni warra hidhameedha irraa wanni ta'e. Sagalee keessa nunne jajjabeessuu ta'uuf yeroo yerootti sirba dalayne haala ittiin dalayne isin gadhiifna. Istiidiyoo keenya asuma keessa barattanii Jumhuriyyaa istiidiyoodha. Sagalee seebii dura ta'edha. Akkana. Lala yaada odoo akkana ta'e jedhamu sanillee amma asirratti karaa duubaatti dabalata. Hunda isaatu dhaamsinee immoo garana deebinee ilaalla.
yoo sagaleen walirra darrabame yookiin immoo walirratti wanni ta'e xiqqoo humna isaa wanni looshinoof uumuhu tokkoon gadhiifna jechuudha. Isinis asuma keessa kanatti dalagaa kana ammas akkasuma sirba isin kanaan dura itti na beeytanis sirba mootu kololaatte loomini kololaatte loomin bishaanitti kololaatte loomin bishaanitti sirbicha jedhu Funaadhee tasiin badee manguddoo erga warra keetitti manguddoo erga warra keetitti sirba jedhu uummanni kiyya hedduun ittiin na beekudha. Amma isallee riimiksii godhee haala haaraan xumureera. Sirba jaalatamedha yeroo baay'ee yaadni irratti naa kennamedha waan ta'eefu dhiifamuun hin danda'amu jedhee lammiin kiyya waan ta'eefu nummootu ani immoo ajajamaa keessa waan ta'eef waan godhinaan jettan hin godhaa jechuudha. Vale, vale. Okay. Casi no accade. Sì. Vale, così che no, guardate come se ho questo cottino argatine, tole di non vanno. Jechuun bakka tokkotti waan arganne waan namaan banneefu faayila guutuu isaa bakka tokkotti argachuu qaba. Akka calqaba irraa haga xumuraa arranjimentii saaksii maalii beezii waan adda addaa itti gale bakka kanatti kan inni walitti qabameetiin faayila wanni jedhu jechuudha. Amma isa san ilaaltanii achi booda immootu sirballee immoo mataa irraa dhaggeettanii kana gad lakkisee hojjettee yaada keessan irratti yoo rabbi nuun ga'e ramadaana booda sirba hedduu qopheessee waan lafaa qabuuf filannoo keessaniin kan isin filattan harka irra baay'inna ka filateen gad isinii lakkisuuf qophiirra irra jechuudha. Kanaafuu yaadni keessan nu wajji ta'uun nu jajjabeessuun nu cinaa dhaabbachuun dirqama isinirratti haa ta'u akka lammii tokkootti. Ammaaf immootu kaayyoo waaqa biraa taate soomana booda waan gadhiifamu ka gadhiifamu kana akkasitti kana gadhiisi jettaniitiin wanta jettanii kunis akkasitti jira garuu walaloo illee si dhageessisuu baadhu meeshicha hamma tokko hin dhageessanii. Kompiitar nu harkaa dhiifamu wajjin kun ammaan kubees 5 irratti faayilli kiyya ciman kubees 5 irra jira kubees 10 illee ni jira akkasitti kan irraa filannoo irratti nu mijaa'eetiin nummatu sooftiweerii irratti arganne irratti dalana jechuudha. Kana fooldaarra nu gaafateera. Mee barbaadee argatu. Barbaachuutti jira. Akka inni barbaadee argateen mudana waan haaraa akka filannoo keessanii ilaalamee gadhiifamu ta'a jechuudha. Akkanatti immootu waan haaronni isin biraa akka qabuuf yaadan kana gad lakkisi kana jettanii haala jechuun waan hunduu kenna waan ta'eef istiidiyoolleen akkasumas immoo deebi'ee weellisalleen
jeedaloo fi walalollee ofuma kootiin dalagaa waan hunduu na bira waan ta'eefu baay'ee dhibaan qabu sirboonni hedduu xumuramanii ol lafa jiranii fi akka filannoo ta'e haanaa filtanii barbaadeeti irratti beesin banuu faayilli isaa hedduu waan ta'eefu jechuun faayilli sooftiweeriin muuziqaan dalagan hedduu waan ta'eef banutti yeroo fudhata jechuun akka waan biraa daddafetti wanta hin jedhu jechuudha. Ishee amma kanaa irraa ta'eef ماشي كل مرة كل لك أما كل رمضان بودت تمرنيرا wanni isaa hunduu raawwatamee waan jiruuf akkasitti kunooti akkana jechuudha. Isin garsiifna nu cinaa dhaabbataati filadhaa kun xumurame akkana jedhaa kun xumurame ramadaana boodaadhaadhaatu filannoon keessan kanaafi namni hedduu kanaan dura waa'ee kololaatti na gaafataa turtanis jirtu waan taataniifu kanaafuyyuu filannoon keessan akka filannoo isin irra caalan nama filatee kana gallakkisinaan jedheen gallakkisuu fedha jechuudha. Akkasitti yaadni keessan waliin naa ta'u yaadalleen waan hundaanuu akka nu deeggartaniidhaaf fedhiin kenna. Sabskiraayibii gochuun, sheerii gochuun kanarra na fakkaatu. Kunis sirbuma kanaan dura isiniif qophaa'ee hanga isatti dhufuusallee jechumaan argitanii bira dabartan aadaa Baalee baay'ee namatti tolu. Kunis akkasumatti raawwatamee lafa jira. Kunis xumuramee lafa irra jiru.
bosonni maal akka ta'e itti dhufee ilaalla. Itti fufachuu sirba baalichoo kiyyaati. Asumarraan mootu sirba kanaan dura kololaatti illeen aadaa baaleeti yaada ummeekanii. Akkasumas immoo jooreen immoo sirba shawaati. Hundi isaatu isin bira gahaa jira waan ta'eefu garuu haala ittiin nu simadhaa. Nu cinaa dhaabbadhaa. Subscribe gochuun, share gochuun, yaada irratti mootu kana gallakkisi nuun jechuun uf qofa ufiif hin sirbannu waan ta'eefu walliftoonni kamuu kan sirbu uummata isaatiif waan ta'eef kafilannoo nutti tola isin jettan gad isinii lakkisuuf qophii ammaan sirba 4 xumuree ramadaana boodaaf akka jiini ramadaana yookiin immoo soomanni hiikkateen sirba 4 keessa kafilannoon keessan irratti heddummaate gallakkifama jechuudha. Kololaattee jedha bosona keessaa weennin iyyee laga keessaa nu nyaata ka jedhu inni illee bosonni maal akka ta'e waan dhageessaniif duratti deebi'ee mootu joorree biyya daawwannaa jedha. Oromiyaa guutuu magaadhaa. Akkasumatti sirboota hedduutu jira. Yaadan nurraan fagaatina nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha sirba aadaa baalee kololaattee isa jedhutu banuuf inni godhaadha waan ta'eefu akkasitti laalati banutti jira. Nu cinaa dhaabbachuun dirqama ta'a. Kuni paartii duraati. Paartii lammataa immoo irra deebinee isin argisiisuun kenna waan hin hafne. Jechuun immootu akkam seetan laala filannu sirboonni sagalee yoo gadhiise kilip irratti tokkos dhiibbaa fida waan jedhameef malee silaa dursee sagalee simbiraan gaheeti achi booda irratti dalagaayyuu